hangafoota oduu. Aangoo fayyadamuun bulchaan gandaa karaa seeraan ala ta'een nama hidhe adabbii hidhaa cimaa waggaa 5 fi ji'a 7tiin adabameera. Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa akka ibsanitti yuunivarsiitiiwwan muraasa keessatti qormaata haala qindaa'ee natanii barattootaaf kennuun bal'inaan mul'achaa akka jirus ibsaniiru. Abbootiin seeraa galmee hojjechuun cinaatti muuxannoo argatan kaaniif qooduun dhimma jajjabeeffamuu qabudha jedhan pirezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa kabajamoo obbo Gazil Abbaa Simal. Ijaarsi siidaa yaadannoo Koloneel Alamuu Qixxeessaa bakka dhaloota isaanii godina Shawaa Lixaa aanaa Jalduu magaalaa Goojjootti jalqabamuun ifoomeera. Oduu Baargamaatiin. Kabaja guyyaa dubartoota addunyaa ilaalchisuun gareen mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gaazexeessitoonni dubartootaa hidhaman akka hiikaman kanneen himata hin malleen shakkamanii himatamaa jiranis himanni isaanii akka addaan citu gaafate. Balaa lolaa Keeniyaa kutaa magaalaa biyyattii garaagaraa keessatti jimaata darbe mudate hordofee lakkoofsi namoota du'anii 42 ga'uu poolisiin Keeniyaa beeksise. Ashama harka fuuni hordoftoonni fi daawwattoonni DBS kan biyya ambaa biyya keessa teessanii DBS hordoftan oduu DBS irraa qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Haga goolabaa oduu keenyaatti waliin turtii taasisan affeerraa keenyadha. Oduu bal'inaa. Aangoo fayyadamuun bulchaan gandaa karaa seeraan ala ta'een nama hidhe adabbii hidhaa cimaa waggaa 5 fi ji'a 7tiin adabameera. Aangoo uummanni namaa kenne seera qabeessaan itti fayyadamuun bulchuudha malee seeraan ala namoota cunqursuuf itti fayyadamuun seeraan kan nama gaafachiisu ta'uusaa waajirri abbaa alangaa aanaa baddannoo beeksiseera. Himatamaan maqaan isaa Fitsum Asraat Nagayaa jedhamu yakka karaa seeraan alaatiin miidhamaa dhuunfaa obbo Abdurrahmaan Shaarif Aasoo jedhamu erga hidhee booda maatiin miidhamaa nyaataa fi dhugaatii fidanillee akka nyaataa fi dhugaatii hin arganne miidhamaa dhorkee jechuun eeruun waajjira poolisii aanaa baddannoo kutaa qorannoo yakkaatiif dhiyaates ture. Waajjirri poolisii aanaa baddannoo kutaa qorannoo yakkaas akkaatuma adeemsa seeraatiin qoratanii abbaa alangaa waliin qorannoo erga xumuranii booda waajjira abbaa alangaatti darbuudhaan abbaan alangaa murtii erga irratti kennee booda himannaa seeraa yakka biyya keenya keewwata 423 jalatti banuudhaan mana murtii aanaa baddannootiif dhiyeessaniiru. Adeemsa seeraa barbaachisu hunda keessa darbuudhaan manni murtii dhaddacha guyyaa har'aa ooleen adabbii himatamaa ni barsiisaa fakkaattota akka isaas ni akeekkachiisa jedhee itti amane adabbii cimaa waggaa 5 fi ji'a 7tiin adabeera. Hooggantoonni sadarkaan jiranis mirga namoomaa kabajuu fi kabachiisuun dirqama ta'uusaa hubatanii karaa seeraa fi seeraa qofaan akka hojjetan jechuunis waajirri abbaa alangaa aanaa baddannoo hubachiiseera. Abbootiin seeraa galmee hojjechuun cinaatti muuxannoo argatan kaaniif qooduun dhimma jajjabeeffamuu qabudha jedhan pirezidaantiin mana murtii waliigala Oromiyaa kabajamoo obbo Gazil Abbaa Simal. Kabajamoo obbo Gazil kan kana jedhanis kitaabni mata dureen isaas seera daldala waaldaa dhuunfaa itti gaafatamummaan isaa murtaa'e jedhu obbo Dassaalanyi Biraanuun abbaa seeraa mana murtii waliigala Oromiyaan barreeffame magaalaa Finfinnee galma caffee araaraatti yeroo eebbifamu haasawaa taasisaniini. Hojiin abbaa seerummaa hojii xiyyeeffannoo barbaaduu fi ulfaataa ta'uu himanii abbootiin seeraa yeroo qaban irraa qusachuun muuxannoo qaban kaaniif qooduun kan jajjabeeffamuu qabuu fi gara fuula duraattis abbootii seeraa muuxannoo isaanii bifa garaagaraan qooduuf fedhii qaban manni murtii waliigalaa kan deeggaru ta'uusaas dubbataniiru. Sirna eebba kitaabichaa irrattis ayyoonni kitaabicha dubbisan yaada kan kennan yommuu ta'u obbo Dassaalanyi muuxannoo abbaa seerummaatiin argatan leenjistummaadhaan gabbifatanii bu'uureffachuun kitaaba ogeessitoota seeraaf deeggarsa godhu barreessuu ibsan.
ibsaniiru. Sirna eebba kitaabichaa irrattis abbootiin seeraa manneen murtii Oromiyaa fi Federaalaa, ogeessitoonni seeraa garaagaraa fi keessummoonni affeerraan taasifamee fi abbootiin gadaa argamaniiru. Ministeerri barnootaa Profeesar Biraanuu Naggaa akka ibsanitti yuunivarsiitiiwwan muraasa keessatti qormaata haala qindaa'ee natanii barattootaaf kennuun bal'inaan mul'achaa akka jirus ibsaniiru. Ministeerichi kan dubbatanis magaalaa Finfinnee keessatti waltajjii madaallii hojiiwwan ijoo walakkaa waggaa dhaabbilee barnootaa olaanoo irratti gaggeeffame irrattis kan isaan dubbatani. Profeesar Biraanuun akka ibsanittis qulqullina barnootaa olaanoo mirkaneessuuf tattaaffiiwwan garaagaraa taasifamaa jiraachuus himaniiru. Haa ta'u malees qaamoleen qormaata haala qindaa'ee natanii kennaa jiraachuun qulqullina barnootaa irratti rakkoo guddaa ta'ee itti fufaa jira jechuunis himaniiru. Qaamota hannaa fi haala mijeessan irratti tarkaanfiin sirriin ni fudhatamas jedhaniiru. Namoota yakka kana keessatti hirmaatan irratti tarkaanfii fudhachuuf sodaan jira. Rakkoon kunis ariitiin furamuu akka qabus jedhaniiru. Akkasumas qaamoleen haqaa itti gaafatamummaa isaanii bahuu akka qabanis waamicha dhiyeessaniiru. Siidaa yaadannoo gooticha Oromoo Koloneel Alamuu Qixxeessaa jalqabame. Ijaarsi siidaa yaadannoo Koloneel Alamuu Qixxeessaa bakka dhaloota isaanii godina Shawaa Lixaa Aanaa Jalduu magaalaa Goojjootti jalqabamuun ifoomeera. Koloneel Alamuu Qixxeessaa hundeessitoota Waaldaa Maccaa fi Tuulamaa keessaa isa tokkodha. Koloneel Alamuu Qixxeessaa Oromoon yoo gurmaa'ee fi tokkoomee jabaatee yoo barate qofam bilisummaa gonfata jechuun yeroo hunda irra deddeebiin dubbachaas kan isaan turani. Waaldaa Maccaa fi Tuulamaa hundaa'ee Oromoon gaaddisa kana jalatti akka ijaaramuuf ga'ee olaanaa namoota taphatan keessaa Koloneel Alamuu Qixxeessaa isaan tokkodha. Hundeessaa fi pirezidaantii waaldichaa yeroo dheeraa kan turan Koloneel Alamuu Qixxeessaa mootii Alasillaasee fi kaabinoota mootichaatiin doorsinni garaagaraa yeroo irra ga'utti dhimma Waaldaa Maccaa fi Tuulamaatiin Koloneel Alamuu Qixxeessaas kutannoo fi ijjannoodhaan mooticha Alasillaaseef deebisaas turaniiru. Weerara Xaaliyaanii qolachuu keessattillee goota gita hin qabne kan isaan turan, seenaan isaanis kan dubbatu. Oduu Baargamaatiin. CPJ'n gaazexeessitoonni dubartootaa hidhaman akka hiikaman gaafate. Kabaja guyyaa dubartoota addunyaa ilaalchisuun gareen mirga gaazexeessitootaaf falmu CPJ'n gaazexeessitoonni dubartootaa hidhaman akka hiikaman kanneen himata hin malleen shakkamanii himatamaa jiranis himanni isaanii akka addaan citu gaafate. Dhaabbatichi ibsa baase keessatti dubartoonni gaazexeessitootaa hojii isaanii raawwachuu qofaaf hidhaman keessaa kanneen Itoophiyaatti argaman Gannat Asmaamawuu fi Maskaram Abarraa akka ta'anis ifoomseera. CPJ'n dabalataan gaazexeessituu Burundii Sandariyaa Maawozaa himata hojii farra mootummaa hojjette jechuun himatamtee waggaa lamaan booda gadi lakkifamtee amma murtii oliyyannaa eeggataa jirtu ilaalchisees himanni ishee akka addaan citu yaadachiiseera. Eebila 2024 to'annoo jala kan oolte Sandariyaan amajjii 2026 hidhaan waggaa 4 kan irratti darbe yoo ta'u guraandhala 27 bara 2026 mirga wabiin akka baatu dhaddachi eeyyamee fi akka tures ni yaadatama. Balaa lolaa Keeniyaatti mudateen lakkoofsi namoota lubbuun darbanii 42 ga'ee jiraachuun ifoomeera. Balaa lolaa Keeniyaa kutaa magaalaa biyyattii garaagaraa keessatti jimaata darbe mudate hordofee lakkoofsi namoota du'anii 42 ga'uu poolisiin Keeniyaa beeksise. Akka raagaa poolisii Keeniyaatti kanneen du'an keessaa namoonni 26 kan lubbuun darban magaalaa Naayiroobii naannoo jiraattonni galii gadaanaa argatan jiraatan keessatti yoo ta'u, keessumaa namoonni andaara lageen magaalittii qubatanii turan lolaa battala mudateen hedduun fudhatamuun isaanii ibsameera. Balaa kana hordofees lubbuu baraartonni namoota miidhaan irra ga'e baasuuf carraaqqii irra jirras jechuun poolisiin Keeniyaa ibseera. Kutaalee bulchiinsa Keeniyaa hedduu rooba dhuma torbaan kanaa biyyattii keessatti roobeen bu'uuraaleen misoomaa kanneen akka geejjibni gargar cituunis gabaasaniiru. Ministeerri tajaajila hawaasaa biyyattii Jeefar Ruuk dilbata kaleessaa wayita dubbatan lakkoofsi namoota balaa lolaa kanaan du'anii dabaluu mirkaneessanii hawaasni miidhaa kanaan hubamaniif
qabuufis tuunni takka bobba'u heeraniiru. Ruukiin dabaluunis warreen miidhaman kanaaf mootummaan baasii yaala fayyaa akkasumas kan du'aniifis baasii awwaalchaa akka danda'ullee heeraniiru. Balaan lolaadhuma torbaan darbee mudate kun manneen jireenyaa bu'uuraalee misoomaa bakkeewwan daldalaa irratti miidhaa geessisuunis gabaafameera. Hordoftoonni fi daawwattoonni keenya oduun daandii Broadcasting Service irraa qabannee isiniif dhiyaanne kana fakkaata. Aga qophii biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.